raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota 3 wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Ashamaa harka fuune akka moltan kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar irraa oduu guyyaadhaa isin dhageessisa. jalqaba irrattis hangafoota oduu. Jilli olaanaan paartii KFO Profeesar Mararaa Guddinaatiin durfamu biyya Ameerikaa gale. Naannoo Amaaraa magaalaa Daseetti sigiga lafaa mudachuun dhaga'ame. kanneenii fi kanneen biroos qabannee dhiyaanneerraa kan isin biraan gahummoo an Iftuu Galataati. Jilli olaanaan paartii koongiresii federaalawaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaatiin durfamu hawaasa diyaasporaa waliin marii gaggeessuuf biyya Ameerikaa galuun barameera. Jilichi haala uummanni Oromoo biyya keessa jiruu fi qabsoon Oromoo itti jiru akkasumas ga'een KFO maali, karoora akkamii qaba yaadota jedhan irratti hawaasaaf ibsa kennuu fi mari'achuuf akka jiran ibsameera. Dubbii himan koongiresii federaalawaa Oromoo obbo Sultaan Qaasim haala uummanni biyya keessa jiru addunyaaf himuun ga'ee olaanaa uummata Oromoo biyya alaa jiruuti jedhan. Waraanni Oromiyaa keessatti taasifamaa jiru bilisaan sochoonee hawaasa keenyaan wal arguu, hawaasnis nu argee yaada isaa ibsachuu fi yaada wal jijjiiruu waan hin dandeenyeef uummata Oromoo biyya keessaa waliin mari'achuun nutti ulfaate jechuu isaanii ragaan fuula miidiyaa hawaasaa paartichaarraa arganne ni agarsiisa. Rakkoon hawaasa Oromoo biyya keessa jiraatu hammachaa kan deeme ta'uu kan eeru ibsichi marii kanaa booda sochiin uummata Oromoo diyaasporaa uummata keenyaaf sagalee ta'uu laaffate jabaatee kan itti fufu akka ta'u abdanna jedhan. Uummata gidduutti burjaajii jiruuf hubannoo uumuun tokkummaa uummataa fi qabsoon isaa jabaatee daran akka itti fufu abdii qabna kan jedhu KFO'n rakkoo Oromoo biyya keessaa qabatamaan lafarra jiru uummata Oromoo waliin marii taasisuun hubachiisuuf akka deeman paartichi ibseera. Mootummaa waliin dhimma uummata keenyaaf faayidaa qaba jennee amannu irratti waliin hojjechuuf yaannullee mootummaan ulaa dirree siyaasaa dhiphisuun rakkoo guddaa ta'uu kan himan dubbii himan KFO obbo Sultaan rakkoon uummatichaa furamuu kan danda'u Oromoon alaa fi keessa jiru tokkummaan yoo waliin hojjete ta'uu ibsan. Mootummaan Itoophiyaa guyyaan uummata isaa ajjeesaa fi beelessaa jiraachuu eeruun imala jila kanaatiin uummata keenyaan wal agarree yaada uummata keenya biyya alaa jiru dhaga'uu fi hawaasni diyaasporaas yaada keenya akka dhaga'u feena jechuun KFO'n ibseera. Walgahii kanarrattis hawaasni Oromoo akka bal'inaan hirmaatu paartichi gaafateera. KFO'n hirmaannaa siyaasaa Itoophiyaa keessatti taasisaa tureen dirreen siyaasaa hirmaattota siyaasaa hundaaf walqixa banamuun namuu gaheesaa karaa bilisaa fi nagaa qofaan akka bahatu irra deddeebiin gaafachaa turuunsaa ni yaadatama. Boruu Lataatu qindeesse. Sigigaan lafaa naannoo Amaaraa magaalaa Daseetti bokkaan cimaan roobuu hordofee mudachuu fi miidhaan qabeenyarra gaheera jedhameera. Godina Kibba Walloo magaalaa Dasee kutaa magaalaa Araadaa Taachinyaa hojjamee jedhamutti rooba cimaa roobee hordofee balaa sigiga lafaa mudateen daandii dabalatee masgiida tokkoo fi manneen jiraattotaa irratti miidhaa dhaqqabuun barameera. Bokkaa cimaa ganna kana biyyattiitti roobaa jiruun balaa uumamaan sigiga lafaa irra deddeebiin naannolee Kibba Itoophiyaa, Sidaamaa, Oromiyaa fi Amaaraatti mudachaa jiruun miidhaan lubbuu namaa fi qabeenyarra gahaa jiraachuun miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaa jiru. Tibbana balaa sigiga lafaatiin Kibba Itoophiyaa, Goofaa fi naannoo Sidaamaatti miidhaa dhaqqabeen lubbuun namoota hedduu galaafatamuun kan yaadatamudha. Balaa sigiga lafaa hawaasa Goofaa mudateen hanga ammaatti reeffi namoota 250 olii kan argame yoo ta'u, namoonni 15 hanga ammaatti hin argamne jechuun BBC'n gabaaseera. Boruu Lataatu qindeesse.
odeessa keenyaa xumuraatiin salaalee aanaa hidhaabuu abootee fi wallagga lixaa aanaa beekitti waraanni mootummaa namoota 3 haala sukkanneessaan ajjeese. Godina salaalee aanaa hidhaabuu abootee keessatti waraanni mootummaan bilxiginnaa hidhachiisee uummatatti bobbaase namoota nagaa 2 haala sukkanneessaan ija hawaasa duratti cuubeedhaan yoo ajjeesu, wallagga lixaa aanaa beekitti ammoo nama tokko rasaasaan ajjeesuun boolla dursanii isuma qochisiisan keessatti gatanii deemuun gabaafameera. Aanaa hidhaabuu abootee ganda gidaaboo gorgisii jedhamutti namoota nagaa 2 manguddoo tokkoo fi daa'ima ol adeemaa tokko haala sukkanneessaan ija hawaasaa duratti kan galaafate waraanni bilxiginnaa kun maqaa oboo wajjin hariiroo qabdu jedhuun akka ta'es barameera. Waraanni kun uummata walgahiif walitti qabamee duratti yakka jibbamaa kana namoota nagaa irratti kan raawwate hawaasa duratti yoo ta'u, namoonni kunneen namoota nagaa tasumaalleen hirmaannaa siyaasaa hin qabne turan ta'uun Arraanni Biyyaalessaa Oromiyaa gabaaseera. Jiraattonni ganda gidaaboo gorgisii kanneen waraana mootummaan bilxiginnaa hidhachiisee gara jabeenyaan yakka sukkanneessaa akka uummata irratti raawwataniif bobbaafamaniin ajjeefaman kunneen nama maqaansaa Addisuu Nugusuu jedhamu daa'ima waggaa 16 yoo ta'u, namni tokko ammoo manguddoo biyyaa nama waggaa 63 ta'uun barameera. Kaayyoon ajjechaa sukkanneessaa kana qorqalbii uummataa cabsuun akka uummanni xiinsammuun jeeqamu akka ta'es barameera. Yakkoonni akkanaa aanichatti maqaa waboo waliin hidhata qabdu jedhuun uummata irratti raawwachaa turan irra deddeebiin jabaatanii kan itti fufan ta'us maddeen ibsaniiru. Haaluma wal fakkaatuun godina wallagga lixaa aanaa beekii ganda laaloo nooraatti nama maqaansaa Idris Daassaw jedhamu kan kanaan dura hidhanii gadi dhiisanii turan marsaa lammaffaaf qabuun erga reebichaa fi dararri hamaa dhala namaaf hin malle irratti raawwatanii booda boolla itti awwaalamtu atumti qotadhu jedhanii dirqisiisuun eega boolla itti awwaalamu isuma qochisiisanii booda rasaasa itti roobsuun ajjeesanii boollicha keessatti gatanii deemaniiru jedhameera. Kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture. Waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.